Malo ya Yesus ko daraki nangatini ya devitse duftuti simbe kunan injadini Nagaan fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloottan koo maatii koo taatan hundumti keessan yoo YouTube jalatti argamtan akkam jirtu? Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Isinis immoo bakka jirtanitti haala jirtanitti kallattii kam keessayyuu jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Gola jirtanitti nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Kalee gaafii tokko gaafadheen ture. Namaaf jiraachuun boota meeqatti qoodame isa jedhu deebii isaatiin har'a qabadhee dhufe. Innis namaaf jiraachuu jechuun maal jechuudha? Namaaf jiraachuu jechuun yoom akkam ta'e namni namaaf jiraata kan jedhudha. Inni duraa namaaf jiraachuu jechuun maatii keetiif jiraachuu jechuudha. Maatii haadhaa fi abbaa keetiif jiraachuudha. Inni immoo lammaffaa ijoollee keetiif jiraachuudha. Inni sadaffaa abbaa manaa keetiif jiraachuudha. Inni arfaffaa immoo waaqaaf jiraachuudha jechuudha. Harmee keetiif abbaa keetiif walumatti gala maatii keetiif jiraachuu, ijoollee keetiif abbaa manaa keetiif waan rabbi sirraa jaalatu hojjechaa rabbiif jiraachuu jechuudha. Dursitee rabbiif jiraachuun maalinni yoo jenne namni kamiyyuu duraan dursee jechuudha. Maatii ofiirraa, ijoollee ofiitirraa, abbaa mana ofiitirraa rabbiif jiraachuudha jechuudha. Gaafa rabbiif jiraatte, gaafa wanta rabbiin sirraa jaalate hojjatte, akkasuma maatii keetiif isin jiraatta jechuudha. Akka anaaf galee fi anaaf galetti jechuudha. Warroonni immoo narra hubattan komentii jalatti naaf kennuu hin dandeessu. Komentii jalatti naaf ibsuu hin dandeessu isiniin jedha. Rabbiif jiraachuu jechuun wanta rabbiin sirraa jaalatu hojjechaa jiraachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ati uffata baay'ee yoo qabaatte, uffata 10 yookaan 15 yoo qabaatte, namoonni uffata takka waan uffatu dhabee qullaa karaarra ciisutu jira. Uffata keessanirraa warroota saniif kennita. Rabbiif jiraachuun isuma kan. Deebi'ii immoo ati waan gaggaarii nyaachaa jiraachuu dandeessa. Yeroo waan gaarii nyaattu kana keessatti warroota wanta daabboo takkitti nyaatee hin oolle yaadatta. Warroota saniif kennita. Rabbiif jiraachuun isuma kana. Rabbiif jiraachuu jechuun wanta biraa waan adda ta'e osoo hin ta'in rabbiif jiraachuu jechuun wanta rabbiin sirraa jaalatu yoo hojjatte rabbiif jiraachaa jirta jechuudha. Haati rakkataa yoo gargaarte, kan dara dhabe yoo dara baaste, kan beela'e beela yoo baaste, kan dadhabe yoo gargaarte, kan ba'aa baachaa karaarra deemu ba'aan itti ulfaate yoo irraa fuutee gargaarte, wantoota kanneen yoo goote ati rabbiif jiraachaa jirta jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanti nurraa barbaachisu rabbiif jiraachuu, maatii ofiitiif, ijoollee ofiitiif, abbaa manaa ofiitiif jiraachuudha jechuudha. Hunduma immoo caalaa jechuudha. Ati gaafa rabbiif jiraachuu jalqabde maatii keetiif isin jiraata jechuudha. Gaafa rabbiin ofirratti beekte wanta badaa fi gaarii adda baafattee, yaraaf gaarii adda baafattee beekte, rabbii keetiif gaafa jiraatte maatii keetiifis akkasitti waan gaarii godhaa deemta jechuudha. Warroonni mana keessan keessatti yookaan immoo maatii keessan keessa jiraatanillee akkasuma ati waan gaarii yoo hojjechaa deemte, wanta ati gaarii hojjettu hundumaa immoo sirraa barachaa deemu jechuudha. Kanaaf rabbiif jiraachuu jechuun akkanuma jechuudha. Wanta biraa osoo hin ta'in maatii ofiitiif jiraachuu jechuun immoo harmeen kee yookaan abbaan kee gaafa si uummatu yookaan gaafa bootaa si buufatu sitti boqachuudhaaf akkuma harreen ilmoo ofiititti haara baafatti jedha Oromoon yoo mammaaku. Akkasuma harmeen tee sitti haara baafachuuf gaafa si deessu jechuudha. Malee akka ati ala ooltu, akka ati bozonee taatu, akka ati bootaa adda addaa ooltee ishii qaanessituuf yookaan isii saalfachiiftuuf miti. Akkana jechuu yoo barbaade harmeen kee yoo mana keessatti hojjechaa jiraatte yoo ta'e harmee kee irraa
biyya alaa deemanii too harmee gargaaruunii fi mana keessa harmee gargaaruun garagara. Gaafa mana keessa harmee ta'e gargaarte yookaan maatii kee gargaarte biyya alaa deemteellee maatii kee gargaaruu dandeessa jechuudha. Duraan dursitee mana keessa hojjettee harmee kee gammachiiftee beektaa, boqachiistee beektaa. Yoo ishiin mana xaraddu irraa fuutee xaradda, yoo ishii wayyaa miicitu irraa fuutee wayyaa miicitee beekta, yoo ishiin nyaata hojjettu irraa fuutee harmee koo ati boqadhu jettee boqachiistee beektaa. Haadha ofiitiif jiraachuu jechuun isuma kana. Harmee kee hafuura galfachiistee beektaa yookaan beektu. Biyya alaa deemnee erga guddannee harmee ofiitiin mana ijaaruu yookaan maatii ofiitiin mana ijaaruunii fi gaafa diqqoorraa harmee ofii boqachiisaa dhufuun garagara. Yoo diqqoorraa maatii ofiitiif ta'aa dhufte guddaarraallee taata, yeroo guddaatillee taatafi jechuudha. Siigalee namoonni baay'een as dhufanii ka'anii harmee ofii kan dagatanii, maatii ofii kan dagatan, bootaa kalee dhufan san kan irraanfatan namoota baay'eetu jira jechuudha. Maaliif osoo diqqootti yaadan guddatanii, osoo diqqootti maatii ofii gargaaru irraa guddatanii hin dagatanii, kaayyoo ba'aniifiti hin dagatanii jechuudha. Kanaaf harmee ofiitiif jiraachuu jechuun waan harmeen ofii hojjetu, waan maatiin ofii hojjetu hundumaa gargaaru. Waan isaan siin jedhan hundumaa dhaga'uu fi ishii jechuudhaaf. Daa'ima ofiitiif jiraachuu jechuun immoo osoo ofii keetii hin uffatin, ofii keetii osuma uffachuu dharraatu, ofii keetii ofuma jiraachuu dharraatu, daa'imni koo naaf haa uffattu gaafa haadha taate jechuudha. Daa'imni koo naaf haa uffattu, daa'imni koo naaf haa bareeddu, daa'imni koo yaadni kee hundumaa daa'ima ta'a malee siin ta'u jechuudha. Daa'imni koo bootaa kana aanaa geessu, bootaa kana aanaa geessu. Ani bakka narra darbee jira, ani bakka akkana ta'een jira jettee yaadda siigalee. Kanaaf daa'imaaf jiraatta malee ati ofiif keetiif jiraachaa hin jirtu jechuudha yeroo kanatti. Gaafa daa'ima godhatte yaadni kee hundumaa si osoo hin taane daa'ima keetiifi jechuudha. Wanta yaaddu hundumaa maaliif? Wanta godhuuf taatu hundumaa daa'ima keetiif godhuu yaadda malee ofii keetiif miti. Gaafa kana ati ofii keetii jiraachaa hin jirtu jechuudha. Daa'ima kee jiraachisaa jirta jechuudha. Ishiin maal akka uffachuu qabdu, maal akka nyaachuu qabdu aga yeroo guddattutti jechuudha. Akkasuma akkuma ati yaadde daa'ima kee kunuunsitee guddifte san gaafa daa'imni kee guddattes siifis akkasumatti yaaddee aara si galfachiisti jechuudha. Walirratti boqatu jechuudha. Isa kana abbaa manaa ofii immoo jiraachuu jechuun, abbaa manaa ofiitiif jiraachuu jechuun yoo inni balleesse inuma callista. Maaliif isaaf jiraachaa jirta jechuudhaati. Jireenya kee guutuu isaaf jiraatta. Waan gaaris waan yaraas wajjin dabarsitaa, waan hojjetamuu qabu wajjin hojjetta, waan ta'uu qabu wajjin taataa. Kanaaf ati yeroo kanatti abbaa manaa keetiifillee jiraachaa jirtaa jechuudha. Wanta sirraa eeggamu hundumaa gootee, wanta godhamuu qabu hundumaa gooteef isaaf jiraachaa jirta jechuudha. Kanaaf yoo duraan dursitanii waan rabbiin namarraa jaalatu godhaa jiraattan, itti aansitanii waan maatiin keessan isinirraa jaalatu godhaa jiraattan, itti aansitanii daa'ima keessaniif yoo jiraattan, jiruun biyya lafaa jechuun isuma kana jechuudha. Isa biraatii miti. Kanaaf namaaf jiraachuun maalinni kan jedhuufi deebiin isaa kana akkaanatti fakkaatetti akka ani yaadetti isa kana. Isin immoo waan yaaddan koomentii jalatti naaf kenna siniin jedha. Isuma kana namaaf jiraachuu jechuun ati yoo akkanatti waan gaarii hojjechaa deemte ofitti gammaddas. Yoo ofii keetiif wanta bootaa gaariiyyuu hin geenye wanti hojjette hundumtuu keessa keessi gammachiisa jechuudha. Amma yeroo baay'ee yoo haadha keetiin ergamne haadha kee kan gaddisiiftu yoo ta'e, haati kee gaafa sirraa boqatte yookaan gara rabbi fuula rabbi yoo deebite maalifan gizee san akkanan goone jettee boossee keessi madaa jechuudha. Garuu harmee kee yoo kunuunsifachaa waan ishiidhaaf yoo jiraatte yoo harmeen kee gara fuula rabbi deebitus omaa baay'ee ittiin miidhamtu. Maaliif harmee keetii waan gaarii godhaa turte kaa
waan gaarii hojjechaa turte kan maatii keetiif jechuudha. Kanaafi osoo yeroo nurraan darbiin maatii keenyaaf waan gaarii haa hojjennu. Osoo yeroo nurraan darbiin waan Rabbi nurraa jaalatu haa hojjennu. Waan Waaqa gammachiisu haa hojjennu. Waan maatii keenya gammachiisu haa hojjennu. Jireenyi biyya lafaa isuma kana. Isuma kana immoo waan akka waan gaarii hojjennu haa gargaaru. Akka ofis gammachiisne gaafa maatii keessan gammachiistan keessi keessanis gammada, keessi keessanis fayyaa argachaa deema. Kanaafi akka keessi keenya fayyaa argachaa deemu, akka gammadaa deemnu maatii keenya haa gammachiisnu. Rabbii keenya waan Rabbi nurraa jaalate hojjenne, Rabbii keenyas haa gammachiifnu siniin jedha. YouTube kiyya ammoo subscribe, like, share naaf godhaa. Baay'ee sin jaaladha hordoftoota koo, baay'een sin kabaja. Galatoomaa yaanni ani kalee jechuu barbaade isuma kana. Yaada biraammoo yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa, isiniin jedha eebbifama.